Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan Faradaayi's Law kan jedhu ilaallaa yookaan seera Faradaay kan jedhu ilaallaa jechuudha. Isaan duratti Faradaayiidhaan akka elektiroomagneetik indaakshinii argame ilaallee turre. Kana jechuun kaarentiin maagneetiidhaan argame akka argame ilaallee ture jechuudha. Eenyutu jalqaba kana diskavar godhe jechuun dirree maagneetiitti fayyadamnee akka kaarentiin argamuu danda'u jalqaba kan diskavar godhe Mikaayil Faradaay ture jechuudha. Seerota isaa keessaa tokko seera isaan jalqabinii maal jedhama? Induced current is produced when there is what? A relative motion jedha. Induced currentiin yookaan kaarentiin dirqimsiifame kun kaarentiin sababa maagneetik foorsitiin uumamu kun kan inni uumamuu danda'u yeroo kamidha kan jedhuu fi yeroo kamidha jennaan when there is a relative motion yeroo jirudha. Sochiin yeroo jirudha jechuudha. Eenyuuf eenyuun gidduu coil and a magnet. Magneetii fi coil yookaan shiboo sana gidduu yeroo sochiin jirudha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaa fi kanaani maraa shibooti jennee haa fudhannu jechuudha. Kana maraa shiboo jennee yoo kan fudhannu ta'e jechuudha. Laala asii jechuudha. Kana gidduutti maagneetii achi as finna jennee haa fudhannu laa. Maagneetii gaafa gara kanatti achi as finnu maagneetii amma sochiirra hin jirretti maagneetiin kun maal gochuu hin danda'u? Kaarentii fiduu yookaan kaarentiin akka inni kana keessa flow gochuu hin danda'u. Unless yoo maal ta'e malee jechuudha. Yoo sochiirra jiraate malee yookiin shiboo kana gara kaarentii kanaatti achi geessu yookiin immoo maagneetii kana shiboo kana gara maagneetii kanaatti achi geessuudha dhiifama yookaan immoo maagneetii kana gara shiboo kanaatti as fiduudha jechuudha. Yeroo sochiirra jiru sanatti kaarentiin uumama jechuudha. Kanan ta'u taanaan garuu maal hin jiru jechuudha? Kaarentiin hin jiru jechuudha. Yoo maal ta'e yoo stable ta'e yoo sochiin hin jirre kaarentiin hin jiru jechuudha. Okay, inni kan biraani the direction of induced current depend on the pole of the magnet used, okay, and the direction of motion either the magnet or the coil. Amma immoo kan biraa maal jechuudha? Kallattii akkamii qaba kaarentiin suni kan jedhudha jechuudha. Kaarentiin kuni asitti jechuudha. Inni kuni akkuma jenni maraa shibooti yoo ta'e jechuudha. Inni kun jechuudha maraa shiboo kanatti gaafa maagneetii as finnu jechuudha. Maagneetii kana gaafa as finnu kaarentiin gara kamitti yaa'a? Kaarentiin akkana gadi yaa'a moo akkana ol yaa'a jechuudhaa fi kallattii maalirratti hundaa'a jechuudha? Noorzii fi saawuzii fiduu irratti hundaa'a jechuudha. Kana jechuun yoo nuti maagneetii kana kallattii noorziitiin asitti finnee fi kallattii saawuziitiin asitti finne kallattiin kaarentiin itti jijjiiramu ni jijjiirama jechuudha. Kana jechuun yeroo tokko daatsa noorzii qabu as finna jechuudha. Kana noorziidhaan asitti finna jechuudha. Daatfi yeroo tokko immoo saawuzii kan qabu maagneetii yoo asitti finne kallattiin isa saawuzii itti finnuutiif kallattiin isa noorzii itti geessinu garaa garadha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan seerri Faradaay inni jalqabaa maal jedha? The magnitude of the induced EMF. EMFini yookaan immoo electromotive force jechuudha. Humni kaarentiin akka deemu godhe kuni magnitudeinsa directly proportional to the what? Rate change of magnetic flux. Magnetic flux taasifamu kan jijjiiramu magnetic flux taasifamu wajjin directly proportionalidha jedha. Maaltu EMFin uumamu sun jechuudha. Kana jechuun EMF yeroo uumamu kallattii sana keessatti maaltu jijjiirama? Magnetic fluxitu jijjiirama. Kana jechuun ammi magnetic line ammi magnetic line area tokko keessa darbu amma inni jijjiiramu irratti hundaa'a jechuudha. Amma magnetic line area kana keessa darbu yookaan immoo magnetic fluxiin kun amma inni ittiin jijjiiramu baay'ee olaanaadha yoo ta'e EMF yookaan electromotive forcein humni kaarentiin akka deemu godhu kunis ni cima jechuudha. Haa ta'utii garuu yoo ammi kaarentii kanaa ni xiqqaata taanaan ammi magnetic flux dhiifama yookiin immoo ammi magnetic field line kan area sana keessa darbu ni xiqqaata taanaan electromotive force yookiin humni akka elektirooniin deemu yookaan elektirooniin socho'u godhus ni xiqqaata jechuudha. Kanaafiyyuu maal qabu jechuudha? Directly proportionalidha jechuudha. Isa kana bifa kamiin ka'a jechuudha? Change in magnetic flux over change in time dha reetii isaati waan ta'eef jechuudha. Inni negatiiva kana immoo kan fide eenyudha? Lenses la'uudha. Inni kun leenzii akka ta'e ilaalla karaa boodaatti jechuudha. Inni kun immoo jechuudha. Inni kun shiboo yeroo kamidha? That formula seen kun jechuudha. Formula seen magnetic or induced currentiin kan keenya wal qixa ta'a. Magnetic flux or change in magnetic negative change in magnetic flux over
change in time kan jettu kun yeroo kaarentiin kan yookaan shiboon kan keenya tokkittii ta'udha jechuudha. Jechuun kaarentiin kan shiboo tokkittii keessatti yaa'aa jiru yoo ta'edha jechuudha. Kaarentiin kan kooyilii yookaan saalinoidii keessa kan yaa'u yoo ta'e jechuun isa akkasii keessa jechuudha. Isa akkasii keessa kan yaa'u yoo ta'e immoo jechuudha maraa shiboo kana irratti hundaa'a jechuudha kaarentiin uumamu sun jechuudha. Maraa shiboo sana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafiyyuu foormulaan kun maal godhama jechuudha. Inni sana irratti inni wajjin directly proportionalidha. Times changing magnetic flux over maalii ta'a jechuudha. Over changing timeidha. Negatiivnessi akkuma jirtutti taate jechuudha. Inni kan biraan induced current is increased when induced current yookaan kaarentiin argame kaarentiin sababa dirree maagneetii yookiin magnetic fieldiidhaan argame kun dabaluu danda'a. Yoo maal goone kaarentiin kun dabaluu danda'a? The first one is a stronger magnet is used. If the stronger magnet is used, the current or the induced current is what? Increased. Jechuun gaafa strong ta'u maaltu magneetiin nuti fayyadamnu sun magneetii cimaadha yoo ta'e jechuudha. Maaltu kaarentiin baay'inaan dabala jechuudha. Maaliif magneetiin sun cimaadha jechuun magnetic laayiniitu baay'ata jechuudha. Magnetic laayiniitu baay'ata yeroo kam yeroo magneetiin cimaa ta'u jechuudha. Magnetic laayiniin hin baay'ate jechuun immoo ammi magnetic laayinii eeriyaa kana keessa darbuus maal ta'a jechuudha hin baay'ata jechuudha. Kana jechuun change in fluxiin hin baay'ata jechuudha. Yeroo kana maaltu guddata kaarentii guddisuu danda'a inni kun immoo jechuudha. Inni kan biraan the speed of relative motion is increased. Yoo speed of relative motion kan dabalu ta'e maalis hin dabala jechuudha. Kaarentiin shiboo keessa jirus ni dabala jechuudha. Kana gaafa jennu kun saalinoidiidha yoo ta'e jechuudha. That maraa shibooti yoo jenne jechuudha. Kanaani maraa shiboo kana keessa maaltu jira? Kana keessa maal finna jechuudha? Achas magneetii finna jechuudha. Magneetii kana saffisaa yoo as ariifachiifne kan akkasittiin as finnu yoo ta'ee fi kan suuta jenne akkasittiin as finnu yoo ta'e garaagarummaa qaba jechuudha. Ariifannii magneetii kana gara saalinoidii kanatti as finnee achi deebisna yoo ta'e inni kun maal fida jechuudha? Kaarentii baay'ee guddaa ta'e fida jechuudha. Haa ta'utii garuu suutaa yoo finne garuu kaarentiin isaa ni xiqqaata jechuudha. Kanaafiyyuu speediin relative motionii speediin magneetii irratti taasifnu yookiin relative motion kan jennu magneetiin achi dhaquu duwwaa irratti kan hundaa'u miti. Maal fa'a irratti yookaan shiboo achi geessuu dandeenya yookiin immoo magneetii as geessuu dandeenya jechuudha. Magneetii achi geessuu haa ta'u shiboo as fiduus haa ta'u kan barbaadnu nuti fiduu haa ta'u speediin isaa olaanaadha yoo ta'e kaarentiin uumamus olaanaa ta'a jechuudha. Seerni sadaffaan the induced EMF increases when the number of turns increase because an EMF is what induced in each turn of a wire. As keessatti immoo maal jedha gaafa jechuudha. Fakkeenyaaf amma shiboon kan keenya maaliin jenneera yoo maraa shibooti ta'e yookaan saalinoidiidha yoo ta'e jechuudha. Laala maraa shiboo kanaatiin saalinoidiidha jenna dubbii keenya irratti. Maraa shiboo kanadha yoo ta'e jechuudha. Maraan shiboo kun amma baay'inni isaa dabalaa deemuun maalis dabala? EMF yookaan electromotive forcein yookaan humni kaarentii keenya akka deemu godhu dabalaa deema jechuudha. Maaliif sababni isaa? Gaafa nuyi magneetii gara kanatti as finnu tokkoon shiboo kanaa jechuudha. Tokkoon shiboo kanaa keessattiyyuu kaarentiin uumama waan ta'eef tokkoon sii keessatti uumama jechuudha. Kanaafiyyuu yoo nuyi daballee maraan shiboo kun yoo danataa deeme maal ta'a jechuudha? EMF'n hin guddata jechuudha. Kana jechuun amma garaagarummaan utuu laallee jechuudha. Amma fakkeenyaaf maraa shiboo tokko qabnaa jennu asii jechuudha. Inni kun maraa shiboo tokkodha. Maraa shiboo inni kun tokkodha jechuudha. Dhiifama inni kuni maraa shiboo tokkodha jennee kan yoo fudhanne jechuudha. Kan biraa maraa shiboo akkasii qabna yoo ta'e jechuudha. Laalaa asitti immoo jechuudha maraa shiboo akkasii qabna yoo ta'e jechuudha. Isa kana immoo jechuudha. Asitti maraa shiboo isa kamtuyyuu caala EMF isaa guddaadha jechuudha. Isa maal ta'edha? Isa maraa shiboo isaa baay'ee ta'e kanatu EMF isaa guddaadha jechuudha. Because sababni isaa immoo inni isa kana keessatti magneetii gaafa finnu tokkoon kanaa keessatti EMF yookaan immoo kaarentiin uumama jechuudha. Yeroo kana EMF ni guddata jechuudha. Inni kun maal keessa darba waan ta'eef dirree magneetii baay'ee keessa darba jechuudha. Maraa shiboo baay'ee keessa darba. Inni kun garuu dirree magneetii isaa maraa shiboo xiqqoo keessa ijaa darbuu fi amma isa kanaa kaarentii induce gochuu hin danda'u kan EMF isaa amma isa kan baay'ee kanaan ga'u. Kanaafiyyuu baay'ina tarnii irratti yookaan immoo deddeebii shiboo kanaa irratti dee'uun inni hundaa'a jechuudha. Maaltu ammi EMF uumamu jechuudha.
inni kan biraa kan laallu Lenz's law. Lenz's law maalidha kan jedhu laalla jechuudha amma immoo. Lenz's law it states that the direction of the induced current kallattiin kaarentii argame kana maaliin magnetic fieldidhaan jechuudha. In the coil is what such that it opposes the change that causes the induced EMF. Change yookaan jijjiirama EMF sana uume ni faallessa jechuudha. Kana jechuun ilaala. Amma jechuudha asitti kaarentii qabnaa yookaan immoo saalinoidii keenya qabnaa jennu jechuudha. Kuni saalinoidiidha jennu. Kana saalinoidiidha jennee kan fudhannu yoo ta'e jechuudha. Ilaala. Asitti maagneetii gaafa as finnu jechuudha. Maagneetii gaafa gara kanatti finnu inni kun maagneetii yoo ta'e jechuudha. Ilaala. Isa kana noorziidhaa fi saawuziidhaan finna. Tokko kun waa lama irratti hundaa. Gaafa noorziidhaan gara kanatti finnu kaarentiin akkas yaa yoo ta'e jechuudha. Kaarentiin gara gadii kanatti akkas yaa yoo ta'e gara yeroo kam yeroo noorziidhaan finnu yoo gara kanatti yaa yoo ta'e gaafa saawuziidhaan as finnu gara kamitti yaa gaafa saawuziidhaan as finnu jijjiirama jechuudha. Oppoos ta'a jechuudha. Akka meenyu jedhutti akka Lenz's jedhutti jechuun gaafa saawuziidhaan as finnu immoo kaarentiin gara kamitti yaa jechuudha. Gara kanatti ol deebi'a jechuudha. Isa sila gara kamitti yaa jiru isa sila yaa jiru kana amma immoo maal ta'a jechuudha ol deebi'a jechuudha. Akkas isa kanarra ol deebi'a jechuudha. Sila gadi yaa jira amma immoo ol deebi'a jechuudha. Yoo kanaan ta'e jechuudha. Inni kan biraan kana qofaa miti. Kallattii poolii qofaa irra utuu hin taane gaafa sochii achi as goonu yoo kaarentiin akkas gadi yaa jira yoo ta'e gaafa nu akkas achi deebinu immoo kaarentiin akkam ta'a ol deebi'a jechuudha. Yeroo nu achi dhumnu gara kanatti gadidha yoo ta'e jechuudha. Yeroo nu achi fudhannee ka maagneetii keessaa achi deebisnu immoo kaarentiin gara kamitti yaa jechuudha. Kaarentiin akkas ol deebi'a jechuudha. Inni kun Lenz's lawudha jechuudha. Example. Asitti example kanarratti kan laallu square loop of side 10 cm. Square loop yookaan immoo sidein isaa 10 cm kan ta'e squarein tokko jechuudha. Yeroo jennu that waanuma akkasii tokko jechuudha. Laala asitti bifa kanaan kan jiru jechuudha. Bifa kanaanii kan jiru jechuudha. Square loopin tokko kun squareidha. 10 cm qaba. That means kuniinsaa roomni isaa kuni jechuudha. Kuniinsaa kuni maalidha jechuudha 10 cm dha jechuudha. Seen kun 10 cm dha jechuudha. And a resistance of the resistance immoo meeqannuu kenname jechuudha 0.5 ohmiin nuu kenname jechuudha. 0.5 ohmiitiyyuu nuu kenname jechuudha. And is placed vertically. Shiboon kun yookaan immoo loopin kuni maalirra kaa'ame jechuudha. Shibootuun taane kun akka loopii wayitee jechuudha. Sarfeesii kan qabu. Inni kuni vertically jechuun irraan gadee kaa'ame. Maalirra irraan gadee kaa'ame? In the east west plane. East west plane irra kaa'ame jechuudha. Kana gaafa jennu bifa kanaanii kuni manyuudha yoo ta'e jechuudha. Cartesian plane yoo ta'e jechuudha. Inni kun bifa kamiin bifa irraan gadee yookaan vertically kaa'ame jechuudha. Gaafa jennu bifa kanaan iyyuu kaa'ame jechuudha. East west keessa yeroo jennu immoo kunoo bifa kanaan kallattii kanaan asiin east jedhamti asiin immoo north west jedhamti. Direct in the north east dha gaafa inni kunoo kana keessa jechuudha. Kallattii kana keessa bifa kanaan kaa'ame jechuudha. Kallattii kana keessa kaa'ame jechuun immoo meeqadha jechuudha. Iddoon kun fayyaan isaa meeqadha? 90 degree dha. Gaafa bakka lamatti qoodnu immoo 45 degree dha jechuudha. Teettaan nuu kenname asitti kana nuu kennuu barbaadeeti 45 degree dha jechuudha. Direction. The magnetic field is decreased to 0. Magnetic field ni gara kamitti gadi xiqqaate? Gara 0tti gadi xiqqaate. Asitti irra darbe dhiifama. Magnetic field of 0.1 Tesla is set up, okay? Across the magnetic field 0.1 kanarra kaa'ame. 0.1 magnetic field 0.1 kun jechuudha. Magnetic field inni jalqabarra ture meeqadha? Walqixa 0.1 ture jechuudha. Inni 0.1 sun gara kamitti gadi xiqqaate dhumarratti magnetic field inni finally walqixa gara 0tti gadi xiqqaate garuu gadi dhume jechuudha. Okay, yeroo meeqa keessatti inze 0.7 second keessatti. Kan inni kana ta'e kan 0.7 keessattidha. Timing walqixa 0.7 keessatti jechuudha. Okay, and inni kan biraa at steady rate wal fakkaatan determine the magnitude of the induced EMF murteesse yookaan EMF barbaade jedha. And the current during this time interval yeroo time interval kana currentidhaa fi induced EMF barbaadi nuun jedha jechuudha. Electromotive force barbaaduudhaa fi maal qabna formulaan keenya jechuudha. Negative jennee N qabna. N garuu as shiboon N nuun kenname tokkittiidha. Kanaafuu akka waan itti fudhanna jechuudha. Tokko inni fudhanna jechuudha. Kana booda maal jechuudha? Magnetic flux yookaan change in magnetic flux dha jechuudha. Change in magnetic flux
over maalitti jechuudha change in time dha jechuudha. Kanaafiyyuu asitti change in magnetic flux keenya qofa barbaadachuudha jechuudha. Change in magnetic flux maalidha? Asitti change in or magnetic flux jalqabaaf magnetic flux isa xumuraadha ilaalla jechuudha. Magnetic flux isin initially magnetic flux initially jechuudha. Magnetic flux initial equal magnetic flux in laala magnetic field times maali jenneera? Area times cos theta dha jennee turre jechuudha. Kanaafiyyuu magnetic field qabna meeqa qabna 0.1 qabna jechuudha. Jalqabarra 0.1 qabna jechuudha. Times areas qabna. Ariyaan kan keenya immoo that 10 cm dha jenneerra miti. Ni 10 cm kuni maal ta'a jechuudha? 0.1 meetira dha jechuudha. Kana jechuun immoo 1 times 10 the power of minus 1 dha. Isee kana maal goona jechuudha? Square goona. Area barbaadna waan ta'eef jechuudha. Gaafa square goonu iseen kun wal qixa meeqa taati jechuudha? 1 times 10 the power of minus 2 taati jechuudha. Kanaafiyyuu kuni maal ta'a ariyaan keenya 0.01 dha jechuudha. Times cos theta. Cosii meeqaati jechuudha? Cos of 45 degree dha jechuudha. Cos of 45 degree ta'a jechuudha. Gaafa kana shallagnee jennu kana isa kanaan baasnee kana kanaan baasnee gaafa jennu jechuudha. Meeqa nu dhufa jechuudha? 7.1 times 10 the power of minus 4 wave nu dhufa jechuudha. Kan Weberii nu dhufa jechuudha. Unity magnetic flux iti Weberiin kana hubadha. Okay, kana nu dhufa jechuudha. Kun maal jechuudha? Magnetic flux isee jalqabaati jechuudha. Inni magnetic flux inni xumuraa'u. Magnetic flux inni iseen xumuraa immoo yookaan faayinaaliin jechuudha. Wal qixa taati maal? B or magnetic field dha. Magnetic fieldiin kan keenya 0 dha jechuudha. 0 times area times cos theta. Cos theta maal yoo ta'u wanti jiraatu as 0 jira taanaan kun fayyaan isaa 0 ta'a. Kun wal qixa maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaan booda EMF kan keenya yookaan immoo induced EMF keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? Change in maali jenneera? Magnetic flux over change in time dha jechuudha. Iseen kun asitti maal jenneera? Negatiiva dha jenneera. Kanaafiyyuu change in jechuun maal jechuudha? Magnetic flux final minus magnetic flux initial jechuudha over change in time dha jechuudha. Kan yeroo itti fudhate sanaati jechuudha. As negatiiva akka jirtu hin dagatina. Kana booda jechuudha inni kun wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Inni finally kan inni xumuraa meeqa dha jechuudha? 0 dha jechuudha. Kanaafiyyuu asii negatiiva qabna alarraa inni jalqaba inni xumuraa 0 arganneera. Kun 0 dha mitiire. That inni jalqabaa immoo initialiin immoo 7.1 arganneera jechuudha. Times 10 the power of minus 4 over time dha. Timing kan keenya immoo meeqa dha jenneera? 0.7 dha jechuudha. 0.7 secondiitu nuu kenname jechuudha. Kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? Laalaasti negatiiva gaafa irraa hirribsnu negatiiva alarraa qabna jechuudha. Times negatiiva second gaafa irraa hirribnu negatiiva maal ta'etti? Negatiiva 7.1 times 10 the power of minus 4 taati jechuudha. Over maaliiti jechuudha? 0.7 secondii taati jechuudha. Okay, kana booda negatiivni kun negatiiva isee kanaan baddi jechuudha. Kana booda kana gaafa calculate goonee jennu meeqa nu dhufa jechuudha? 0.001 maaliiti jechuudha? Weberii nu dhufa jechuudha. Jennee bifa kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Kana gara tokko lama sadii yoo jenne kanaan immoo jechuudha maal gochuu dandeenya jechuudha? Isa kana as baafannee 1 Weberii nu dhufa jechuudha. Jennee bifa kanaan shallaguu dandeenya. Inni kun maal jechuudha? Electromotive force keenyatu kana ta'e jechuudha. Dhiifamasitti Weberii tun taane kan nuyi barbaadaa jiru electromotive force waan ta'eef voltii ta'a jechuudha. Kuni daata asitti kuni inni kun maal ta'a jechuudha? Asitti voltiidha jechuudha. Kun asitti voltiidha dhiifama voltii ta'a jechuudha. Kana booda inni kun immoo zaat gaafa gasee kana as finnee jennu jechuudha. Maal taati jechuudha? 0. Gaafa as finnee jennu jechuudha. Kana scientific notation aan barreessuudha waan biraam. Scientific notation jechuun immoo that 1 times 10 the power of maali ta'a gaafa tokko lama sadii gaafa hennu minus 3 ta'a jechuudha. Voltiidha jechuudha. Kana booda 10 the power of minus 3 jechuun immoo eenyunni 1 millivoltii ta'a jechuudha. 1 millivoltiidha jechuudha. Inni kan biraan kaarentii barbaadu nuun jedha. Kaarentii barbaaduudhaaf volteejiin wal qixa maal ta'a? Volteejiin wal qixa kutaa ko'eenti kan baranne jechuudha. Volteejiin I times R dha jechuudha.
I times R dha miti. Kanaafuu volteejiin ijaa kana ta'ee fi over maalii goona kaarentii barbaadna miti over resistance goona jechuudha isa kana. Kana booda kaarentiin walqixa maal ta'a jechuudha voltage over maalii ta'a jechuudha resistance ta'a jechuudha. Okay, volteejiin keenya meeqadha asitti kan nu arganne jechuudha 1 milli voltiidha jechuudha. Over maaliiti resistance nuu kennameera. Resistance meeqatu nuu kenname jechuudha 0.5 ohmiitu nuu kenname jechuudha. 0.5 ohmiitu nuu kenname. Inni kun immoo meeqa ta'a jechuudha 2 milli ampere ta'a jennee argachuu dandeenya jechuudha. Har'aaf nugaa viidiyoo kana please like godhaa hiriyoota keessaniif qoodaa kanneen maatiin taane immoo subscribe godhaa nagaatti.